Mataarraa. Har'a kadura dhufuun laala. Tokkoffaa laalarra. Tokkoffaa kan dhufu laala. Nam lama eenyu faadha isaan. Namni lamaan. Haliifaa shaadalii bakkaatti Tooppiidha. Abbaan fedha akkasii dhiyaatuun agarre haayilaan qamma. Tokkoffuma. Adanattis tokkoffaa ba'ute isaa. Sumayyaa waalaikum salaam. Faatumaa Giddii waalaikum salaam. Dhiyaadhaa nam sadii tokkoffaa lammaffaa sadaffaa horii bara. Mashaallah. Murayyaa waalaikum salaam. Har'a jabaate har'a giseen dhufte akkam. Har'a hiriyoota keessanii yaammattanii. Har'a keedaatti hiriyoota keessanii yaammattanii. Har'a faata idaa darani. Har'a tokkoffaa yeroo dhufte irraan tana. Mashaallah. Sitti haa baru murayyaan akkanatti anillee natti haa baru. Dhiyaadhaa. Har'a hiriyoota keessanii affeerratanii. Ana qawween jeen. Ana qawween. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Dhiyaadhaa. Daqiiqaa lama qofa isinii kannaa warri invaayitii godhattan daqiiqaa lama boodatti abshirumaa daqiiqaa lama geenyaan ani darsiniin eegalaa daddafnee akka isaa takkitti teenya finnee adda gallu. Oh, baga rabbiin nagayanii Sumayyaa. Mataa qaba ol darba. An daqiiqaa lameetti geenyaan akka maraataatti itti fufa. Akkana talte akkana gaa. Waalaikum salaam warahmatullahi hordoftu. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Araan tana liqaman bariin fakkaata beekte. Liqaman bara raddaatiin taayeetiin dhufe araan tana. Abbaa lafaa. Arraa liqaman bara raddaatiin fakkaata. Abooma akkana goota akkana godhi. Ta'i akkana ta'i. Liqaman bara raddaatti araan tana. Yaamtee haaseenanii haa. Ati yaamtee yaamuun kee sirriidha. Maashaallah asii seenanii daqiiqaa takka qabna. Daqiiqaa takka qofa qabna. Yaamtee haaseenanii haa. Daqiiqaa takka qofa qabna. Daqiiqaa takkatti booda araan tana qubee harfii sagalee dheertuu laallaa. Sagalee dheertuu laallaa wal dorgommiin isin jirti abshir. Dhibbarraa dhibba jirti wal dorgommiinis tana jala muraa beekaa. Wal dorgommiin ni jirti. Sirriitti hordoftaniiti maaliif wanni haareen hin jirtu. Wanni haareen hin jirtu.
tanuma duraanii irratti akkamitti dubbachiiftuun arabaa dheertuu sagalee dheertuu akkamitti ijaarraa irrumaa dubbaddeetiin jaarumsi amma dura waan foormulaa isaa ilaalaa turre jecha wanni ulfaatu hin jiru wal dorgommiin tajaajibaa jira irraan tana edammoo maashaallah wallahi lakkaa'u dadhabeetiin ifadhee dhiise ayinuma wal dorgommii hawwituu gootanii marsaa hundaa'u takkitti duraa dhiirtii takka dubartiin takka deebistan malee lakkaa'u dadhabeetiin dhiise kam maaliif haanis oguu kana ta'e haanis kana aboon xiyyaa bututeetiif irraachumaan biraa rafe ni irraanfadhe sila guyyaan tana guyyaa kanaan lakkaawa ture beeysa waa'ee muhaadaraa hamisa as deemuu kan waa'ee fuudhaa heerumaa saniin beeysa dalagaa oolee ogguun beeysa dalagee fixe booda ammaas darsii qubee afaan oromoo saniitu na eeggata biisiin ta'e laanqaa ammaa uno kursuma tanarraan taa'u jira eegaan reemuun tana kursii tanarra bee jechuudha ajje jazakumullahu khairal jazaa maashaallah in jalqabne makidda in jalqabne amma jalqabu yaana eegaan takkittiin dhumachuu jirti eegaa lama qofa qabna jeetii reemuun tan dubbadde amma kallattiidhaan gara darsii teenyaatti deemuuf deemna aya akana ayyee arraatun ajaa'ibaa ta'uu qabdi meetaa ta'u wal dorgommiin arraa ta'e idaa san dareen caaluu qabdi wal dorgommiin arraa yoo ta'e idaa san caaluu baattes bakka an ajaa'iboonni na ta'e dhiirtee akkuma jette sanitti onnattee wal yaamtee wal afeertee guyyaa guutuu ta'anii qophaa'anii eeggachaa oolanii saaxannaa oolanii waynuma jabaatan maashaallah egaa dubartoota keenya kan dhiira akkana onnachiisteefis umrii rabbii sinaa rayreessuu rabbii sinaa jiraachisu wanutoo dubartii qofaaf faarfamaa olaanutoo ni jirraa jedhanii isaanis onnatanii akkasitti eeda dhufanii wal morkii oowwituu san dubartoota hojii godhuu isaanii fi maashaallah rabbii irraa jaalatu umrii isaa dheeressuu isin lachuutu mee akkamiin jaamee maaliin isin badhaasa hayyee amma yeroon teenya geessee gara darsiitti deemna yeroo qabnu fayyadamuu qabna hada qabatee haaseenuu kan hin dhaqqabatinis viidiyoo boodarra gara boodaatti ishee godhatee hordofa egaa akkaan eda isiniin jeetti darsii irraa laaftutti oofuudhaaf viidiyoo edaa san irra deebitanii ilaaluu qabdan jee dhaamsa isiniif dabarseetiin jira akkuma ammaan tana mee gabatee irratti akka agartan kanatti gabatee yookaan koompitara iskiriina koompitaraa irratti akka agartanitti qubee dabalataa O fi A hogguu jaarru waa'u sukunaa qabduu fi yaa sukunaa qabdu fayyadannaa jenna waa'u sukunaa qabduu fi yaa sukunaa qabdu fayyadannaa jenna egaa qubee dabalataa qubee gabaabduu dubbachiiftuu arabaa gabaabduu tan dabalataa hogguu jaarru gaafa quraanaa akkana bar wallaaluu teessan gaafa quraanaa wal dorgommii ajaa'ibaati sanfaan maashaallah ta gaafa quraanaa ha cabsuun takka hin jiru maal hin jiru bika tana dogongorte dhaabi jechuma bakka maaliif seera isin qaraasutti hin jiraami seera kana warri dabreelleen viidiyoon takkaffaarraa ilaanqaa edaatti ni jira kanaafuu irra deebi'anii haxannoo qaban qo'achuu qabanii kanaafuu quraana suuraa akkanaa bani ayata waalaikum salaam bagana gaya nufta warri amma dhuftan ayata bika tana ayata hanqanaa qare jaani hoggusan
akkana Muhammad kiyya akkana wanna dabarsa sirri gijaga sirri mashallah jazakallah jankano ahsanta kanammo hata dikatane da gongorti tana wardu wallahi akkana wanna daga abshir bodarra waan takkataniin isiniin jawu jiraa yoo rabbiin yaadachisa hayyee egaa akka gartanitti darsii dabarte keessatti darsii edaa keessatti qubee dubbachiiftuu arabaa tan dabalaa oo fi e jaaruudhaaf fataa fi waw suknaa walit idaaneeti aw jenna aawii tana dubbachiiftuu qubee oo jijjiirraa ammallee fataa fi yaa suknaa qabdu ay jenneeni isaan kun lameen wagguu walitti dubbachiiftuu jijjiirree ay e jennaan jennee laallee dabarsinee jira maashaallah ifa egaa ammaan tana amma waniin hin godhu dubbachiiftuu arabaa dheertuu laaluu keenyaan duratti dubbachiiftuu arabaa gabaabduu jaha qabna egaa ilaan qeedaa barannee jirraa gaaffiin isin gaafadda dhuunfatti beeyte dhuunfatti eenyuuf galee eenyuuf hin galini hayyee wallagayaa jirra hey wallagayaa jirra ajab hayyee gaaffiin gaafadhaa qalbiin naa hordofa gaaffiin isin gaafachuu deema waa'ee dubbachiiftuu edallee dubbadheensaa qoodee edda dubbadheetiin jira kanaafuu hayyee dubbachiiftuun arabaa gabaabduun jaha dubbachiiftuun arabaa gabaabduun jaha lakkoofsa kana agartan dubbachiiftuun arabaa gabaabduun jaha abduraan adeebisee sirriidha sadii jeen keeysaa sadii dubbachiiftuu if dandeesse yookaan qubee arabaa 20 fi jeheen qubee arabaa 20 fi 8 dhiifama qubee arabaa 28 ala jirti sadii qubee arabaa 28 ala jirti sadii dubbachiiftuu if dandeesse sadii hayyee ammallee dubbachiiftuun arabaa sadii sadeen kanaas ni himtan dubbachiiftuun arabaa sadii tan qubee 28 keessa jirtu qubee 28 keessaa baasni dubbachiiftuu jennee baasni sadii jira waliigala ja'anii barreessan ammaas sagaleen qubee afaan oromoo nuu kennitu isaan jeheenuu naaf barreessaa sagaleen dubbachiiftuu gabaabduu qubee afaan oromoo barreessitu jeheenuu sadeen tunis maqaan sii maali maqaa isii wajjiin maqaan akkanaa sagaleen dubbachiiftuu afaan oromoo tana kanniti ta maqaan akkanaa tana kanniti ammaas dubbachiiftuun arabaa ta qubee 28 keessa jirtu tana tuni sagalee kana nu kanniti dubbachiiftuu kana nu kanniti tunis akkanatti kan nu kanniti dafa ammaan tana barbaada dhuunfaa keessanitti dafa eenyu sirritti hordofee eenyutu sirritti harkataadha kan hin barbaadu amma dhuunfaa kan waliigalaa booda itti deebina kadimshaashaa daffaa maashaallah maashaallah Ummu Rayyaan waalaikum salaam warri amma dhuftan dhiyaadha dafaagaa ta'uuf dandeesse tamii qubee taan ammoo hirkattuun tamii akkana laal
أيه خليفة شاذلي ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله أرجع أومن ما شاء الله بيفتو ربي سياتول شبخي فوزيا ما شاء الله ما شاء الله قلبي ناوجي جرتن جچو الله أكبر الله أكبر تاجو ما شاء الله خيريا ما شاء الله محمد رابي جانو بريسي ما شاء الله تكبير ما شاء الله فران ما شاء الله أيه عائشة ما شاء الله وعليكم السلام ورحمة الله بنتي ما شاء الله أكنا فوهو والله سيبر باداتين ولا يسبت يقول نجيك أبدا بقى نجي نفتي إيرو راما ما شاء الله أصلي ما شاء الله خليفة شادلي ما شاء الله بقى نافجرات والله لازم فتا كسرى دم ما شاء الله بقى ما جبر يادن كبو يشوف الحمد لله رب العالمين ربين كان درن سينا لافس ربين كان درن لاف توتي سيني فاقج يا ربي توكيتش كان درن لافسيبك يا ربي تتنبو داتيس أكا كان جالت ناف لافسيب برتو تخيخا ما شاء الله تكبير مالي تكبير ما شاء الله تكبير كانك أكنا بركن أكنا جيسا ما شاء الله أوسو جرتن ربي سن راجالتو اسن اللي راجالتو اسني فالا فيسو إيقا ناف جباتن ناف جباتني أكنا بر أكنا يا توكي جاي أيه أما دبتشيفتو عربا ديرتو يخاو سغلي ديرتو وجلالو راف حبتك وني نتي الفاتون جرو إن شاء الله كزيتي نبدأ إذني رحماني أيه إيقا أما كالتيدان غرا درسي فوهو ودرقمين أووتو أفوريسي دبري فوهو أبشر تاتي أما بالبلاد نجين كاني بوديمو قديم بوسا أيه إن شاء الله تاتي أبشر 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 مارا كونكم أيه إن شاء الله نينكاسا إيغا أنا كان يتنين ديبسا لبرا لبنا ديبستني جتا ما شاء الله ما شاء الله أما كالتيدان والدرقمي لاف قباوا كسرى دماء ما شاء الله سنون تنو لكنا ديبسا جتا كوبين دب تشيفتو يو سكنا ما شاء الله أكنا لان عائشة كدير ما شاء الله فتا كسرى دماء في سكنا ما شاء الله أبشر تاتي إيقا ونتي خيسان ديبستني ونتي خيسان ديبستن أمو قولا باف ونتي خيسان ديبستني قولا بيداف دبادتين خرا دبتشيفتو ديرتو دور غير دبتشيفتو ديرتو دور ما شاء الله بكا أجيجا خيا وجي منا تكا وجين إسنيف كني لكي توردفو جرتني يجو ربي سن راجالتو آيا وليقلا قبين عربا دبتشيفتون إفدان ديسي سدي جرى يني سدين فتا يوخانس با تجنون قبي غرا قبا بريفمت سغلين سين نخنتو آدا لكي ديبسو جرتم ما شاء الله سين شفتي لما فا دبتشيفتو عربا قبابدو كسرى يخاو كبدا تنقبي غرا جلا بريفمتو سارا خنا سغلين اسين نفكنتو ما شاء الله لكي ديبستني جرتن ما شاء الله سري ديبستني جرتن تنسدفا
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بقنا جايين نفتن ديادا تنسدفا دبشيفتو أربعة نبدن ديسي دما يخاو رفا تجنون دما يخاو رفا تجنون بكبوانسي واو فكاتي كوبي غم غبا بريفمتو سغالين سين نفكنتو كوبي افان اوروموتي او جنين سدين كون دابتا ابدن ديادا ما شاء الله اي ديبستاني سنون دينو سر ديبسو جلتاني سر ترفينا ديبستانيو آيا سدين افتي تندبي فما غيسي جلتو تندبي فما قبي ديدة مسديتان كيسي جرتو دبچيفتون تاكا أليف لمدا واو سكنا قبدو سدي يا سكنا قبدو أيه أليف سكنا قبدو أليف متانسي نفتي خباسيتي سغلين سين نخنتو جنان إيغا wani ammaan tana arraan tana arra wani irratti xiyyeeffannee sagalee dheertuu yookaan dubbachiiftuu wal fakkaattu lama ta walitti aantee laallu arraan tana eegas booda gaaffii wal dorgommii irraa eegallu asirra isaan jeen kana wali keessaay habbaa afur fudhan isaan jeen keessaay habbaa afur yookaan shan fudhanna qalbii na hordofa ammallee akka edaatti qalbii na hordofa akkaan isin hin shawwanne akka إذا بيتا إذا جل كبرتي سيشودين تري الرك كان سيشودني قرّا قلبك أو نوردفا جزاكم الله خير الجزاء قافي والدرقمي تانين أمان تانا كإذا إبسيتي أما سنين إبسخان الرأين قافي قافتا ولي قال لا إبسخان الرأين قافي قافتا قلبي نوردفا قريتيسن ديرتنيس ديرا إسن الرافتي قلنا كدا الدفا ماليف أما أصون إبسخان نجرو أكا إبسخان الرتي قدر رافضتان أكا يسي والقرقارتانيف دوبرتونينيس والدرقومي إذا ديران تجعل تقولوا داف إريوتا خيسان يخاو جيلي تيسان يخاو سايبا خيسان قلنا كدا إيقا كريفو مريان جتي مكيدا ومرين مرمك أمني لك أنا جت سنيت إن شاء الله قلنا كدا أمان كالتيدان قرى قلبي كاون نور قفتا أيه قبي سدين كيسا دبچيفتون قبي ديدمي سديتني ألا فتاك إسراف دوما سغلي ساني لالي جرا اي او دا اي او هاي أما مو قبي أفور كم ندو قبي ديدمي سديتن كيسا فتان مالي أليف تون متان سيتي سغلي نغنيتي سغلي نغنيتي سغلين أليف في والفكاتي سغلين لما سغلين أليفي في سغلين فتا تكا فتا دان جنان أليف تنانيس جنان خنافو سغلين دبچيفتون عربا غبابدون تن إفدن ديسي سدي قبي ألان وقو أركمتو تكا قبي ديدمي سديتن كيستي أركمتي تم أليف سغلي آنو خنتي فتاو جين أكا توكو ونس قبتي تك أيه قبي مال أركني قبي نركني تمي في تمي قبي سدي فتا في أليف الرا كسرار را دمار را يركن هيا دبچيفتو شان سدين نواف إلمان نواف لمن دافي او في او واو سكناك عبد وجي يو فتان دفته واو سكناك عبد وجي يو فتان دفته واو سكنا دران يو خاو فتان يو دفته فتا في سكنا ولي قلامي واو سكناك عبد وجين فتا يو دفته سغلين دبچيفتو نسين نغنيتو او جنة هاكا أما اللي يا سكناك عبد وجين فتا يو دفته دبچيفتون قبابتو نسين نغنيتو جنين
takka lameen kanarra deebi'eetiin bira kuta. Walii kallattiidhaan karaa barnoota irra deema. Ayyee qubee waaw suknaa qabdu wajjin fataa yoo dhufte oo taati. Qubee dubbifamaa yaa suknaa qabu wajjin dubbachiiftuun if dandeesse fataa yoo dhufte ee taati. Kan dhibbarraa dhibbannaa deebisan. Arrammoo waliigalatti qubee sagalee dubbachiiftuu 6 qabnaa. 6 keessaa 5 barbaannaa dubbachiiftuun if dandeesse 5 keessaa a i uun fataa yookaan alif a jennaani kisraa i jennaani dummaa yookaan ruffaa u jennaan fataa fi suknaa o jennaani fataa fi waaw suknaa fataa fi yaa suknaa e jennaan. Wabillahi tawfiq. Arrammoo dubbachiiftuu dheertuu laaluu deemu. Dubbachiiftuu arabaa dheertuu laaluu deemu. Akkamii jaarra laata? Waliin laala. Akkamii jaarra laata? Waliin laala. Eegaa dubbachiiftuu arabaa jeheen arra laaluuf deemnu dhiifama. Dubbachiiftuu arabaa dheertuu laaluudhaaf wanni itti goonu taraa dabarte. Ammaas wanni itti fayyadamnu waan lama. Kunis waaw suknaatii fi yaa suknaa irratti xiyyeeffannaarrallee ammallee aliifii wajjin akkamitti akka goonuu ilaalla. Aliif mataasii waaw suknaa fi yaa suknaa jara sadeen kanaani dubbachiiftuu arabaa dheertuu jaarra. Maalii wajjin kophaa isaanii dheertuu jaarra lakki gargaartuu feena. Hayyee gargaartuu feena. Ammallee dubbachiiftuun arabaa ta'eef dandeesse takkanuu jiraachuu qabdi. Talamadaa itti idaanna. Sagaleen takka dheertuu hogguu jennu yookaan sagalee dheertuu jechuun gabaabduu jechuun dubbachiiftuu akka qubee afaan Oromoo irra reefu laalletti dubbachiiftuun takka yoo dhufte gabaabduu jenna sagaleen isaa. Dubbachiiftuu wal fakkaattu lama walii aantee yoo dhufte immoo dheertuu jennaan. Sagalee dheertuu nu kanniti. Iraan deebi'a. Dubbachiiftuun 5 jira. Ayyeeta afaan Oromoo fakkeenyaaf aan kun dubbachiiftuun takka mataasitti gabaabduu jennaan. Gabaabduu jechuun sagaleen dubbachiiftuu takkaatu kophaa jiraa jechuudha. Gabaabduu jechuun dheertuu hogguu jenne dubbachiiftuu lamata wal fakkaattuutu walitti aanee jira jechuudha. Walii gallaa. Sagalee gabaabduu jechuun dubbachiiftuu takka qeenxii yookaan kophaasiitti dubbachiiftuun takka jirti jechuudha. Akka fakkeenyaaf alif yoo fudhanne aanuu kanniti yookaan alif yoo fudhanne dubbachiiftuu akka qubee afaan Oromootti sagalee aanuu kanniti. Ammallee fataan kophaasiitti aanuu kanniti. Walii gallaa. Hayyee kanaafuu alif kophaasitti sagalee gabaabduu dubbachiiftuu takka qofa nuu kanniti. Alif fataanis mataasitti sagalee gabaabduu dubbachiiftuu jettu takka qofa nuu kanniti. Hayyee kanaafuu gabaabduu jennaan. Gabaabduu jechuun booda isiniin gaafadha. Tasaan isin gaafadha arrumaan tanaawu qalbiin na hordofaan jee. Irraan deebi'a. Arraan tana waaniin amma dubbadheen isin gaafachuu ta'a akkan shawwadamne. Egaan isin harkadhe beeyte waaniin amma dubbadhe ammaan tanaan isin gaafadha wal dorgommii keessa jirti. Isinii ilaala. Egaa kana booda waan dabre isin gaafadhu wanni dabre isin bira bishaan rabbiin bishaan kadhatan isin yaa godhu
ammallee qarbiin na hordoftanii wal dorgommii tanarratti kan guutuu fiduun barbaada. Guutuu osoo takka hin dogongore. Abba dhagaa'u jaaketaa inni firraa baasa. Hayyee irraan deebi'e takka. Waalaikum salaam warra dhuftan deebii ol dhiyaadhaa. Dubbachiiftuu Arabaa gabaabduu jeen laallee jirra. Shaneen laallee jirra. Qubee jaan. Fataan sagalee gabaabduu aanuu kanniti fataan aliifis aanuu kanna ta'an. Gabaabduu jechuun sagaleen takka gabaabduudha. Kan jennee murteessinu yoo dubbachiiftuun takka kophaasii jechuun qubee biraatii hojii jiraachuun mala. Sagaleen dubbachiiftuu shaneen keessaa takka ta'isii fakkaattu hatti maxxantee hin jirre dhuftee sagaleen san gabaabdu yookaan dubbachiiftuu takka kophaasii jirti jechuudha. Dheertuu jechuun ammaas. Dheertuu jechuun sagaleen tun dheertuu yogguu jennu qubeen lama dubbachiiftuun lama tan wal fakkaattu walitti aantee yoo dhufte sagaleen san dheertuu jennaan. Sagaleen san dheertuu jennaan ni dabarti jechuudha. Sagaleen harakaa jennaanii afaan Arabaatti harakaa jennaan. Harakaa takka lama sadii ilaa harakaa akkana dheereessi namaan jaan. Harakaa 4 dheereessi. Bakka si ilaalla bal'inaan. Ammoo sagaluma qofa ilaalla. Dubbachiiftuu lama. Dubbachiiftuun lama kan wal fakkaattu walitti aantee yoo dhufte sagaleen san dheertuu jaamti. Sagalee dheertuu jechuun ammaas dubbachiiftuun lama ta wal fakkaattu yoo walitti aantee dhufte dheertuu jennaan. Ta garagaraa yoo walitti aantee dhufte dheertuun jennuun. Seera biraa qabu. Hayyee. Mee fakkeenyaaf dubbachiiftuu afaan Oromoo dheertuu naa barreessa akka kanatti fakkeenyaan katabe kan dafa isinii galee jira maashaallah. Dubbachiiftuu dheertuu yookaan sagalee dheertuu gunja'u akka kanaatti qubee afaan Oromoo bichatti taarabii waliin ilaalla. Taarabii anaa isin garisa. Fakkeenyaan ibsee eegaa dheertuudha. Sababni itti dheertuu taate dubbachiiftuun lama qabna. Kanaaf kana gisee walitti aansine. Kuni mataansi aliif. Maashaallah. Eegaa dheertuu hogguu jennu maashaallah. 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 Barreessitan isin hundinuu maashaallah. Maashaallah. Akkanaa barnaa jabaattan yaa tokkicha kana darannaa miqaansi gaa ilmaan kiyya kana takbiir. Maashaallah. Takbiir. Ay ventileetarii kam godhasa sagaleeti. Takbiir. Maashaallah. Ililli sirraa bira way ililli teessan har'a yaade way eda waa xiqqoomaan laale maashaallah. Hayyaa kuullaa rabbiin umrii isin dheereessee haa isin jiraachisu naaf isin haa jiraachisu. Ilmaan kiyya barattoota kiyya warra miilee qabu amma gara gaaffii wal dorgommii seenuuf dhiyaanne gaa Allah gara gaaffii wal dorgommii seenuuf dhiyaanne gaa. Lama dubbachiiftuun kophaa isaanii yogguu dhufan kophaa isaanii dhufan sagalee dubbachiiftuu gabaabduu jennaanii. Eegaa tanaafuu aan kun fataa fi aliif bakka bu'aa. Aan kun fataa fi aliif bakka bu'aa taakka. Een kun aliifii fi yaa sukunaaf bakka bu'aa gurra si calawu. Een kun fataa fi yaa sukunaaf bakka bu'aa. In kun kisraa yookaan kibdaa bakka bu'aa. Oon kun aliif fi waaw sukunaaf bakka bu'aa. Oon kun aliifii fi waaw sukunaaf bakka bu'aa. Uun kun dummaa bakka bu'a. Hayyee. Wabillahi tawfiq.
ammarraa eegaltii wulii irran deebi'u kana. Seera dubbachiiftuu dheertuu uumuudhaaf aliif dubbachiiftuu if dandeessee jennee ilaallee jirra. Aliif dubbachiiftuu if dandeessee alfataa wajjin takka jennee ilaallee jira. Kana irra utaala. Hayyee waaw suknaatii fi qabxiin jabduun asinaa qabattan ammas. Waaw suknaatii fi fataan waaw suknaatii fi yaa suknaatii wajjin oguu walitti idaamte. Fi onuumti arrammoo waan biraan laal. Waawuu fi dummaan oguu walitti dhufte. Kisraa fi dummaa fi waaw suknaa oguu walitti dhufte. Isaan lameen kun dubbachiiftuu afaan Oromoo lama uuman. Ni laalla. Hayyee kisraa fi kibdaa fi yaa suknaa oguu walitti dhufte. Dubbachiiftuu qubee Arabaa afaan Oromoo habbaa lama tan wal fakkaattu waliin uuman. Maashaallah. Waalaikum salaam diadda. Qalbiin na hordofa. Waaw suknaa qabduu fi dummaan hogguu walitti dhufte. Dubbachiiftuu qubee afaan Oromoo yookaan qubee laatii lama tan wal fakkaattu tan walitti aantee jirtu nu uumanii kanaafuu sagalee dheertuu jennaan ni laalla isaanis. Hayyee yaa suknaa qabduu fi dubbachiiftuun if dandeesse kisraan hogguu walitti dhufan dubbachiiftuu laatiin tan wal fakkaattu lama walitti aantee dhuftu nu kannan. Umurayyaan ta'eenyuti hayyee ni laalla. Amma fataa laalla. Egaa tama akka taate sagalee hojii jechaa laalla. Eegas booda gara gaaffii dabarra. Gaaffiin dhiyaattee namootaan keessan haala gatu taalaa jiru morma qabaa ol nagaddaa. Booda ani hin jiru, ani hin beekne, ani maarree kan jennu. Hayyee fataan egaa aliif mataansii sagalee laatiin aanuu kanniti. Fataan ammaas sagalee laatiin aanuu kanniti. Ni gartan. Ni mul'ata moo mul'atu? Haaliif kun hin mul'atu? Laayifiin irra teessee akkasiin Mr. Baar maashaallah saabbiit hagoo kunoo dhiirtii arra ganamaanuu akkanatti hamashattee jirti. Maashaallah ni dabartii akkana laal. Fooziyaa ol fagaateemi hayyee gadiin deebisa. Maashaallah gadiin deebisa hayyee cinaachattiin barreessa. Haya aliif mataa isiitti aliif ammallee ol fagaachuun yaa rabbi tolchika. Aliif mataa isiitti sagalee dubbachiiftuu aannuu kanniti takka. Fataan sagalee dubbachiiftuu ta'if dandeesse aanuu kanniti. Haaya ni mul'ata taan deebisu jirtan taan dhukkeerraa kaasu jirtan maashaallah. Ta dummaa fi kisraa maashaallah waan takka wanni isin dhibu hin jiru.
akkana barakka oolaa gaafa kaan mana barnootaa dhaqee nana qaajeeni barsiisaan sheeyni makida warri gabaafatan fuula dura taa'ete hin mul'atumi nama gara duubaa jiru nama gaggabaabaadha. Maashaallah ayyee jazakumullah akkana na qofalchiisaa ana qofaa isin qofalchiisaa walaa qoy ayyee fataan dubbachiiftuu abba kabu'a taakka fataan aliifis dubbachiiftuu abba kabu'a kanaafuu barreeffama keessatti hogguu dubbisnu aliif fataa jennaan hogguu dubbisnu hogguu akkaataa taa'umsa kanatti barreeffama arabaa keessatti aliif tammeen dhaabaata qabdu tahamzaa gubbaarraa hin qabne tahamzaa yookaan tana gubbaarraa hin qabne tana ta gubbaarraa qabdu yoo jiraatte sagalee dubbachiiftuu nuun kennitu waliigallaa yoo hamzaa tana gubbaarraa qabaatte aliiftun sagalee dubbachiiftuu aata jennuun san nuun kennitu abadan nuun kennitu yoo hamzaa gubbaarraa qabaatte sagalee dubbachiiftuu tana nuun kennitu dubbifamaa taati ammoo yoo akkanatti ergamte dubbachiiftuu aanuu kenniti waliigalle kanaafuu tunis tana nuu kenniti fataa tana barreeffama arabaa keessatti ekki taa'u baafataa dhaafataa taa manaana jennee dubbisnaami akkatti dubbisnu aliif fataa hin jennu walii agallu aliif fataa hin jennu walii gallee obboleeyyan kiyya aliif fataa jennuun yoo akkana jiraatte fataa gubbaa qabaatte aliif fataa jenneetuma tana qofa dubbisna yoo akkana jiraatte aliif fataa jenneeti dubbisna dubbachiiftuu gabaabduu takka arkannaa kunis tafataati yoo akkana jiraatte aliif fataa aliif fataa amma directionaan isin garsiisaa godha sagalee akkatti jennu aliif fataa hayyee aan duratti jennu san sagalee dubbachiiftuu if dandeesseerraahii isiintun jechuudha waliigallee jenneeti osoo aliif maqaa yaamne duratti osoo aliif hin jenne dura aliif fataa osoo hin jenne duratti aliif fataa jenna aliif fataa na dhagaa jirtan maashaallah maashaallah waliigallee aliif fataa hogguu jennu jalqaba hogguu jenne wanti tun aliif ta jennuun tun sagalee if dandeesse takka nuu kennitee jirti jechuu aliif fataa reektaangilii daleen reektaangilii yookaan sarkilii takka shir jenna hogguu kana dubbisnu aliif fataa directiona aliif fataa waan jedhu dubbachiiftuu afaan oromoo mee qabna laatiin lama qabna kanaafuu aliif gubbaan aliif dhaabaa tana gubbaa yoo fataan dhufte deebisaansaa sagalee dubbachiiftuu lama qabanaa jechuu aliif dhaabaa gubbaan aliif dhaabaa kana kan hamzaa gubbaarraan qabne gubbaan yoo aliif takka dhufte
wanni nu qannu lamaatu walitti aanee dhufa jechuu isaanis aan duraa ta'aliif tanaati lamadaa tan fataati aan duraa tan aliifi lamadaa tan fataati bikka tanatti gaaffii ajaa'ibaatiin isin gaafachuu deema taa'umsa qubeetiin hayyeen hordofaa aliif dhaabaa ta hamzaan qabne hogguu dhufte aliif dhaabaa ta hamzaa gubbaarraan qabne hogguu dhufte aliiffataa jennee yaamna aliiffataa jennuun hin jee yoo hamzaa gubbaarra qabaatte aliiftun aliif jennaan malee sagalee dubbifamaati malee sagalee dubbachiiftuuti miti akkam jennee yaamna aliiffataa hogguu kana lalaas aliif hamzaa ta qabduun aliiffataa daarekshina qubaanii isin gadisaa deema aliiffataa dubbachiiftuun takka ni jirteesi hin jirtu kanaafuu kun sagalee dubbachiiftuu fataa qofa qabna malee ta'aliif dubbachiiftuu miti dubbifamaadha hayyee hogguu hamzaan qabne dubbachiiftuu takka qabna jenne dubbachiiftuu takka nu kannitti jenne maaliyo hogguu hamzaan qabne dubbachiiftuu takka nu kannitti jenne akkamitti dubbisna aliif fataa lama nuu dhalti aliif fataa dubbachiiftuu meeqaan nu jira lama nuu jira waliigallee ammaan tan obboleeyyan kiyya waliigallee obboleeyyan ittiin deebi'u takka tagolobbii tanan jinjaa kana isinuu deebistanii jirtanii laalleeti gara wal dorgommii seenna deeqa meeqan qaba hayyee deeqaa 10 hafee deeqa 2 hafee deeqa 2 tana ibseetiin bira dabra hayyee hogguu dubbisnu aliiffataa jennaan jee aliiffataa sababni akkamitti yaamnu fataan tun aliif tun dubbachiiftuu aanuu kanniti fataanis aanuu kanniti jechuu daarekshina lachuutti himna yoo taan taate aliiffataa jennaa tana qabnu aliiffataa wani jennuunif aliiffataa hayyee tana bira kunne hogguu aliif dhaabaa qabdu gubbaan fataan dhuftee dubbachiiftuu afaan oromoo yookaan dubbachiiftuu laatiin lama ta wal fakkaattuutti dhufa jennaa kana akkana goolamna maashaallah hogguu dubbisnu qalamadaa seena waaw dummaan mataan sii maali dummaan mataan sii maali sukunaa jooguu walii dubbisnu akkam jenna waaw dummaa jenna hin jennu waaw dummaa hin jennu waaw dummaa dubbachiiftuu lama waaw dummaa ayyee maal arganna kuwaa nama dhibuu miti dummaan mataansii dubbachiiftuu if dandeeyse gabaabduu jennaan kanaafuu waaw suknaa qabdu wajjiin hogguu walit dhufte dubbachiiftuu lama ta wal fakkaatu dheertuudha jennaan dheertuu wanni hin jee maali dubbachiiftuu lama ta wal fakkaatu walitti aantee dhufte dheertuu jaamtiin jee gabaabduun ammoo dubbachiiftuun takka kophaasii yoo jiraatte gabaabduu jennaani kanaafuu waaw dubbachiiftuu nu kaniti kisraa laalla kisraan sagaleen isiin nu kanitu maali kisraan sagaleen isiin nu kanitu maali yaa suknaatti hojii hogguu walit dhufte kisraa jennaan ni dheeratti
ii lamaatu dhufa fakkeenya takka takka laalleetiin eegas booda karaa gaaffii deemaa kuni dhibbarraa dhibbatti ifa. Waa dummaa duraa yoo dummaan yoo waa suknaatti yoo jiruufte dubbachiiftuu laatiin lama nuumti ammallee kisraa wajjin yaan suknaa yoo jiraatte dubbachiiftuu ii jettu lama nuumti. Maashaallah qophoo keessan boodaan ililiin isin laal. Ayyee fakkeenyaaf baa fudhannu fakkeenya baa laalla harfi arabaa baa isaan sadeenuu walitti aansinee laalla walii galee dheereessuudhaaf harfi baa fudhannu. Haya dubbachiiftuu aa lameen kana godhuuf dhaabaa takkasi goonee baa kana baa fudhannaa. Baa akkaataa lama barreessuu dandeenya. Baa akkana yaamna. Baa aliif fataa baa aliif fataa baa baan jennu baa aliif fataa baa akkitti yaamnu kana baa maqaa kanaati tana dubbifamaa tana baa aliif fataa baa sababni akkanatti jenneef baan dubbifamaadha takka baa kanaaf bakka nu bu'a yoo kanan qabaanne kam jennee yaamna baa fataa baa akkana yaamna baa fataa baa gabaaba baa fataa baa jennee yaamna. Ammoo fataan asiin dhufte fataa asirra keenya akkanattis ni ta'a barreeffama keessatti. Fataan tun dubbachiiftuu maal qabdi ta'e dandeesse aa qabdi. Kanaafuu baa aliif fataa baa toolaasan jenna. Baa waliigallee haduraatti amma dura akka laalleetti baa fataa baa jennee laalle. Baa fataa baa kan akka afaan oromootti hogguu ijoollee xixiqqishoon boochee tufi jaanii tufisanii ba jaanii sani. Ammoo dhaabaan aliif dhaabaa yoo jiraatte baa aliif fataa baa sagalee olaasan baa hajoosan olaana kam jaa baa jaa kanaafuu sagaleen baa fataan gubbaan aliif dhaabaan dhuftee fataa yoo gubbaan jiraatte baa aliif fataa baa jennaan akkana inni ta'isi aliif yoo wajjin akkana inni keenya taa'umsa dizaayina biraati. Dizaayinii biraa ammaas dubbachiiftuu lama godhuudhaaf baa dhaabaa jaanii akkana jirti. Akkanattis ni ta'isi baa dhaabaa qabdi gamanaan fataan gubbaa jirti. Baa aliif fataa baa jennaan baa aliif fataa baa akkanattis taa'umsa keessa ni jira. Egaa amma dura yoo yaadattan akkanatti yoo barreessitan dubbachiiftuudha jee isiniif hin qabaan jee sababaan jeef dubbachiisu sagalee dandeessu qabdu. Baa aliif fataa baa ifa amma booda irra hin deebi'u. Maashaallah amma booda irra hin deebi'u kun ifa nama hundaafuu. Kaan ammoo baa laallaan jee baa kisraa hojiin laalla. Baadha tun yaada baadha kisraa qabdi yaan tun suknaa qabdi baan kisraa qabdi yaan suknaa qabdi. Ayyee baa kisraa yaa saakin bii kisraan tun mataan sitti ii takka nuu kanniti. Kisraan tun mataan sitti ii nuu kanniti. Maqaan dura jiru dubbifamaan maali? Baa takka
fataa wajjin dubbachiiftuu lama nuu kannitii ilaallee jira. Baa kisraa bii jenna osoo yaa sukunaan qabne osoo yaa sukunaan qabaanne baa kisraa bii tana jennaan. Ammoo sukunaa hojii goolii daanu baa kisraa yaa saakin bii baa kisraa yaa saakin bii ni dheeratti. Baa kisraa yaa saakin bii baa kisraa yaa saakin bii dhibbarraa dhibbatti ifa jeetti yaada. Qabxiin sadaffaa dubbachiiftuu dheertuu uu tajennuun dummaa hojii ilaala baa ilaala mallee baa dummaa hojii maal jenneen baa dummaa buu hayyee wou sukunaatii hojii wali firoomsina. Wow sukunaatii hojii wali firoomsina. Duraan baa dummaa buu jenneemi baa dummaa wou saakin buu uu takka nuu taati. Baa dummaa wou saakin buu maashaallah. Baa dummaa wou saakin buu ifa. Kanaafuu qubee 28 keessaa harfii arabaa 28 keessaa harfiin sadii alif waawii fi yaan dubbachiiftu sababni itti jenneef alif dubbachiiftu sagalee takka nuu kanniti if dandee'uudha. Jarri lameen kun sukunaa wajjin nuu dalaga. Sukunaa wajjin fataa wajjin jarri lachuu hogguu dhufe oofii nu uuma. Kisraa wajjin yaan hogguu dhufte takka nuu uumti tabiraa. Dummaa wajjin oon hogguu dhufte dubbachiistuu biraa takka nuu uumti. Wabillaahi tawfiiq. Isin egalee hara gaaffii tiyyaa deemuun duratti amma gara wal dorgommii yaanaa ifittiinas garagalchaa. Ayyee jazaakumullahu khayral jazaa barattoota kiyyaa naa jabaattan. Maashaallah ammarraa eegalti dubbiin. Ammarraa eegalti. Wal dorgommiin teessan gaalla Allah. Yaa Rabbi isaan cufa gargaari. Yaa tokkicha isaan hunda gargaari. Hamoo ukami. Amma qophaa'itanii mee yoo gaaffii ammaan yoo isinii gale dura waa lamaan isin gaafadhaa. Waa lameen keessaa osoo gara gaaffii hin deemne dura. Isinii galee wanni niin amma jiru kun isinii galee yoo isinii galee takkaa fi ililliin barbaada. Takkaa fi ililli. Maashaallah yoo isinii galee jiraate isinii galuudhaaf lakkoofsa takka. Qophoonne jechuudhaaf ililli. Wal dorgommiif qophoonne jechuudhaaf ililli olaraa. Fatihaa gaaffii qabdaa egaa ni gaafattaayyee gaafadhu. Yoo isinii galee lakkoofsa takka naa galee jechuudha. Ililliin ergitan ammoo wal dorgommiidhaaf qophiidhaa jechuu. Ayyee. Walii gallaa. Waan amma achi waan kana booda dhufu tolee jira. Waan kana booda ganaa laaluu teenyuuf gaaffii hin qeebalu. Yeroo firraan nyaannu waaniin ammaan tana dubbadde yoo ammaan tana gaaffii gaafadhee gaaffii keessatti gaaffii eegaan gaafadhe booda gaaffii biraan deebisu. Waan ammaan tana irraa dubbadhe qofarraan yoo isin hin galin deebisa ammaa miti jidduutti deebisa amma kara gaaffiitiin deema. An gaaffiitti gaafadheetiin jidduutti barreeffama keessa ilaalee barreeffama keetirraa deebisaa jidduutti deebisa. Kanaafuu gaaffiitti gaafattu irratti yeroo hin gubu gaafadhu ati gaaffii barreeffamaan gaafadhu. Namni gaaffii qabdan waan isin hin galin ka amma irraa haasa'e qofarraa gaafachuu dandeessan. Amma duraa viidiyoon ni jira sallaaluu dandeessan. Kana ganaa fuula duratti dhufnu yeroo hin qabnu. Yeroo bakka san geenyu irratti irraa dubbadhaa kun seeraan ani itti barsiisu.
seeraan ani itti barsiisu irran deddeebi'u waan kanaa fuula duraatti sirraan dubbadhu bakka isaattiin bal'inaan raasawaa if dura yoo gaaffii if dura gaafattan deebisaan kiyya kana ta'a bakka sanitti rabbiin achiin nu haa ga'u achi deebisa argata. Ayyee qubee arabaa ta'afraffaa qubee afaan oromootiin barreessitan. Gareen waasappii fi maarreetti hin qabnu feesbuukumarra laayivii barsiisna nuti. Laayivii sagantaan baatee jirtee chumarratti hordofaa jazaakumullahu khairal jazaa. Ayyee harfi arabaa sagaleen waa'in ara qaraayiseerraa dheertuu qofaan barbaada. Harfi arabaa tan afraffaa dubbachiif sagalee dheertuu sadeeniinuu dalagaa. Lameeniin ulameeniin dheertuu naa dalagaa. Sadeenuu dalagaa. Sadeenuutiin fedha. Dafa. Hariin amma harfi arabaa tan afraffaa ni beeytan. Sadeenii tiinuu dalagaa. Sadeenii tuunuu. Maashaallah. Akkanaa barfuu kiyya akka gizee nurraa nyaadamne. Maashaallah. Waalaikum salaam namni amma dhuftan dhiyaadha. An deebisaa salaamtaatiin isiniif deebisaa. Isin barreessaa. Maashaallah. Garee teessamee. Khalifa Shaadalii akkanaan fedhaggaa. Maashaallah. Bakka takka fuu. Maashaallah. Sadeenu bakka takka naa deebistan. Arjaa Umar dhiirti irra jabaate ayya biiftuu jidduu seeni. Hordoftuu ayyee jidduu seente hordoftuunis. Maashaallah. Faatimaa jidduu seente. Waalaikum salaam warreen dhuftan dhiyaadhaa. Maashaallah. Sayyidii aboo dhiirtee takkaan tirfiidha. Biiftuu ayyee biiftuun lolti jidduu seente biiftuunis. Rashaad Jibriil har'a dhiirtee dhufteerra. Hawwituu ayyuumaa ol cinaa deemu jirta. Maashaallah. Faatimaa ayyee alhamdulillah. Keerii maashaallah. Faayoo maashaallah. Makiddaa maashaallah ayyee. Oromoo maashaallah. Maashaallah ayyee. Wuy Fooziyaa Islaam maashaallah. Binti maashaallah. Sadiin jee Aslii ayyee maashaallah. Uy hedduu laafaa alhamdulillah hedduu laafaa if dura deebistan. Cimaa jettee fitti nimin maashaallah. Oo kanaa bar dubbiin oowwituu irraan tana. Waalaikum salaam ni dabarti. Baga nagayaan dhuftee ayyee binti abdii maashaallah. Tokko tirfii gootee dabalatanii nimaa umaa rakkoon qabu afur gootanii sumaa rakkoon qabu. Jara sadeenu akkaataa afurittaa. Aishaa dubbachiiftuu sadii goote harakaa biraa seente. Seera qubee arabaa tan biraa seente. Maashaallah. Ayyee jazaakumullahu khairal jazaa. Yeroon geesse. Maashaallah. Akkana. Waalaikum salaam. Adinaaf dhiyaadhu. Yusuf. Aziz maashaallah. Binti abdii reefu deebisteer. Akka fureen tuuni taa'u maa rakkoon qabu. Ni maal jette maal gaafatte barreeffadhu ammaan tani jidduutti. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Maashaallah. Hayyee deebisaa sirrii deebistanii jirtan. Deebisaa sirrii barreessanii jirtan. Garuu dubartii caale moo dhiiraa caale? Dubartii caale moo dhiiraa caale? Dubartii caale moo? Adam ayyaa dhufee gaa kunoo Adam. Maa kaniinan dubartii jee dubbachuu deemu Adam maa wal qixxeessita. Asaantii maali? Adinaaf
dhiira moo dhalaadhaati? Biiftuu dubartii moo dhiira? Hayyee gaaffii tattee aantutti dubbattaa atti amma namni amma dhuften. Gaaffii agarree baran gaaffii ni hin agarre. Gaaffii gaafadhu barreeffadhu hin jeeni bar. Gaaffii fatwaa faana gaafate ija guduunfadheetiin bira dabara ni illee dubbisu. Gaaffii harfii qofarraa na gaafadhu ni. Ni gaafadhu mee. Ahaa maashaallah akki jettee gaaffiin tee sirriidhaa garee keessa nu galchaadha. Garee waasappiitii fi imoodhaa fi waan biraatis gareen qabnu. Gareen san laayivii akkanaan dabarsu. Kanaafuu laayivii namni baratee hordofee waan galleef laayivii gaafachuu kanaatu irra caalaa. Kanaafuu feesbuuka qofarra barsiisnaa ni. Rabbi si haa laaffisu. Rabbi si haa laaffisu. Asumarratti nu hordofi inshaallah yeroo hunda sagantaa baasnee jira. Barreeffama keessirree simaa jetteen. Shamarree. Oo. Dhiira. Dhiira yoo taate dhiiraan moo'e. Dhiira yoo taate dhiiraan moo'e. Duraan yoo dubartii taate walqixaan jechuu kee. Wanni inni si gaafadheef yoo dubartii taate walqixaan jechuu kee. Dhiira yoo taate dhiiraan moo'e takbiir har'aan tane dhiirti durarra jabaatte. Makijjaa maal taate? Jabaan rabummaa isin jalaa badeessa. Jabaan rabummaa barbaadde dhaawun lagaddaa. Takbiir. Takbiir dhiiraan moo'e har'aan tana. Dhiirti durarra eegalte gaa dubartiin har'aan tana ammoo waliyyaan mannee bar. Namaa isin duraa gad deebi'ee bar dubartii. Way qalbiin na cabte. Duraan walqixaa. Duraan walqixaa sababniin eenyu moo'eejee isin gaafadheefu. Eenyu moo'eejee kaniin gaafadheefu. Kanaafuu hayarraan tana. Hay namoon lagadhaa haa shamarree. Namni 80 maareetti isin duraa gad deebi'ee bar. Haay. Akkamiin mo'amtan qoy tara tana? Akkamiin mo'amtan? Binti abdii lakki eenyu shamarran? Adinaaf moo? Adinaaf qabxii ilaaleetiin walqixa turtanii dubartii moo dhiira jee gaafannaan? Dhiira naan jettee je'ee dhiira keessa ramadamee har'aan tana jalqabarra dhiirti moote. Takbiir! Takbiir! Maashaallah! Amma gaa dubartiin dhukkee irraa kaasuu teessi gaa dhiiramma. Walii hammachuu jirti. Walii hammadhaa. Akka duraanii walii hammadhaa. Makiddaa irra ilaan sa'aan ga'umsatti ilaalee. Sabboon ajimmaa har'a mootan gaa takbiir ililli olanaaf mee dubartiin. Olii hammadhaa. Hiriyoota keessan olii hammadhaa. Hiriyoota keessan olii hammadhaa. Dafa. Islaamni yoo ta'e har'aan tana dhiirti moo fuu hundaa dhufeera. Fuu hundaa dhufee as keessa jira. Hay yeroon dhaammatanii ol seenanii bar. Haya gaaffiitti aantuun takbiir mee dhiiraafoo. Qoy dubartiin dhiiraafoo takbiir illee ol hin hartanii irra. Gaaffiitti aantu dabarra. Gaaffiitti aantu dabarra. Illee nagarre dhiiraaf. Amilee qabdanii. Naasir hayyee ittiin daddafa. Naasir har'aan tana irraa kafalachuuf shittoo hunda godhatanii dhuftanii isaa. Dubartoota taakkoo godhadhaa shittoo dibadhaa hodhaa isinis. Hayyee gaaffiitti aantu. Sadeen haa fi su saa fi su saa fi su deebisaa sirrii harkattanii. Maaliif hin argine makiddaa? Makiddaa maan argine?
amma wallaalaa barga maaliif hin qaniineef binti ayyee ammaaltu naangee kuno ayyee isaanu waliif ergan olidaan hay nama dhibbaa fi lama seenan yaa dhiira akkam taatan dubartiin aartee nama dhibbaa fi maal seenti gaa kuno namoon naqatan abshir jabaan rabbuma ol naqachuu jiraniisa ayyee hin kaniinu jan ayyee qubee arabaa tan 25ffaa qubee arabaa tan 25ffaa tii wajjiin sagalee sadeenuu jaara daqiiqaan qabaa waliigallee hayyee ani daqiiqaan qaba daqiiqaa qabeetiin wajjiin lakkooyna kompiitaraan banaddaa anana laalaa bakka ulii qubeen asirraa isinii godhu hin jirtu kompiitara banadheetiin akka idaatti na jalaan banne wajjiin irra deebinee lakkooyna gaaffiin tun gaaffii ammaatii kana booda wajji lakkooyne eenyu akka moo ilaallagaa asii arsirraa eegalti ayyee daqiiqaan qabaa hin lakkaa'u daqiiqaan qaba ayyee daqiiqaan qaba nuse daqiiqumaan qaba ani daqiiqumaan qaba daqiiqaan oguudumte dhaba yeetumaan wajji lakkooyna ayyee abaluu sirriidha abaluu sirrii miti hin jau gudeeqaan geesse booda deebisaa himeetiin irra deebinee waliin laalla sadeenuu bakka takka barreeffadha ha sadeenuu bakka takka barreesseen qabxii takka walii qabaaf yookaan ammoo qabxii takka guutuun qabuu fi akkana jeetiin bira kuta dafa ayyee zulaalii dhiira moodalaadha 150 maali nama 150 seenaa 150 dubartoonni raanaa ayyee jabaadhaa makiddaa zulaalii dhiira moo dubartiidhaati maqaa keessa warii maqaan nama addaan hin baane maqaa dhiiraatiif maqaa dhalaa qorniyaa hin qabne maqaa keessanis bira katabaa dubbiin taa lubbuu nama geessu beeytee ammaan tana dubartoonni ililliin erginu jee didee jira nuun moo'ee jechuufiinsaa hayi Dim. Time is over. Yeroon keesse. Dhaaba. akkana jetti gaa'oo intalti kompiitara keessa hin jirtu anuma bira jirti lubbuu nama geessu beeytee ammaan tana yeroon keesse silaarraan deebee gaaffiin yeroon geessee jirti maal baanta ayyee yeroon geessee jirti Mala soita smile alisho. Yerenki silada. Aye, abush kamal. Yeroge amani la coin. Aye ni la coin. Ni la coina. Waji la coina qalbi nao jidema. Enyu moeni la lagamma. Ira modala moeni lalla. Ega debisa akkan anitti debisi kanata. Deebisaan akkaan ammaan tan itti deebisuu deemu kana ta'a. Ayyee. Deebisaan
malta na ni nu na namni gabaabsan sirrii miti na ni nu na ni nu ayyee deebisaa horii deebistan ammaan tana qalbii naa hordofa bokamisa እንዴት ነው ኧረ ሰውየው እንዴት ነው ወይ ጉድ የጋውን ተክየና ረካውን ቢቁባ አራስ ነየላ ሆቺ ሳር ወይ ጉድ ولو فابر هيا شبسوا أنتن والله لازم ما تقنا ندر رزا بر كومنتي وكوسين بر يستن لم اليوم أنا جلا قول وان كنا يستينا قولا يغرمنيال جتكا وقال مجال ميكمتي لا لغا akana kabate ya bole yankiya akana kabate dubin jabate gao akarebu silala kawe waya saan lala yedi ne yela khutti ammas gizali faiza tayiba makalama biftu sadi mister muradi dira hawi ko jannata ye ikram taju dira muhammad dira آمين على لا يبو دي بسامتي قافين قلت جيتي وعليكم السلام لمن مدفتن عائشة هي عائشة لا عائشة لما وجل دي بسي مكيدا فاطمة هي بنت علي نا ترى درا نيكا قبابسيتي أول آدم ماني ردي بيا أيه أنا لو مجيت يا نا تاجو ديرا أيه فتيا أيه أبوش كمان أستاذ جي ديبسني ويروي تودا دبين ألا يا غالي يا غالي أيه ما شاء الله ترى أنا ميكا موتني أبوش قباب دو قوتي لوا أيه شمريتو موي عاشا كبي بيتي أوينكو آيا فاطمة شا سها أليسا ماري مقادا أيه حجو ترى نانينو أيه آيا ريبون تنا ديرتي تكا موتي dubartiin ammoo torbaan tirfii taate amma dubartiin torbaan tirfii taate reefu dhiirti takkaan tirfii taatee mootee amma dubartiin torbaan caaltee mootee takkaa fi takka takbiir maashaallah takbiir binti abdi ati tara meeqa deebisu jirtaan takbiir na ni nu maashaallah reefun tana dhiiraaf ililliin ergine dhiirti mee ekkamitti isin ergiti ayyee maashaallah takbiir takkaa fi takka takbiir arja lakkaaweetiin jira wala feeruu jirtii bar reefun tana dubartiin uumaa takka fidan jetteeti uumaa takka fidan jettee duraan ta'aa turte ammaan tana moohamuu si agarraan nama bade akka jabaa rabummaa faa barbaade jiraniisaa tangisee deebisaa ogguu deebisaa deebiste fiidee zamzami wa samsami
maashaallah saafii mootee jirti dhiirti durarra mooteer hay maashaallah akkana laal dhiira wanni jaamtaniifu dhiira jechuun saala qofa osoo hin ta'in dhiira jechuun korniyaa saalaa qofa osoo hin ta'in wanni ibsu jabaa nahaa irra kutaa kan garaa laafu jechuu jabaa nahaa irra kutaa kan garaa laafu jechuudha. Egaa dubartiin akkamiin mo'amnaa ilillii isaaniin erginu jettee binnaan dhiirtii garaa ittiin jabaannu isaan kun haadha teenyaa obboleettii teenyaa hafuudheef jaartii teenyaa akkasumatti haboowwan keenya dhalaan bakka bu'aan buutu jecha garaan jabaannu nuti numa erginaa fi isaan garaa jabaatanii nu didaniis akkamiin mo'amna jaanii nuti immoo numa erginaa fi jaaniiti. Kanaafuu isiniif ergu jiran akkam jettan gaa maashaallah faayoo ergitee jirta anuu qabalanii jette faayoon ani dhiiraaf ergeetiin jiraati ani dhiiraaf ergeetiin jira anuu qabalanii jette takkaamita qara wal dorgommiin hawwitu yaa tokkichee wal dorgommiin irraa hawwitu maashaallah takbiir isin lachuutu gaamma waalaikum salaam sabboontuu sabaa bagana gayaan dhufte seeni hay irraa kawalattani garuu hay baqa maashaallah faayoo maashaallah akkana laal gaafadhu ni dandeessa ni WhatsApp irra bilbilii gaafadhu sagalee teetiin eenyu na ergi dhugaa keetii erfuu narra gaafadhu kaa Firdoos wanni irra jirru moo binti abdii hay jajjaboo taatan bar namni gisee jajjaboo ta'e irra namaaf kutee akka wantaatti ilillii ergaaf giseen jeessan hamilee isaanii eeguuf isaanilleen dhiirtilleen haamileen isaanii hamuhamuu jirtu amma dura guyya sadeen mo'aa turtan san hamuhamuu jirtu bar ilillii isinumaa erganii takbii giseen jaallaa akbar isinii jechaa turanii kanaafuu akkamii garaatti jabaattan qoy akkamii garaatti jabaattan dhiiratti Rashaad qabaltee fi jirtaa dhagaree reefu. Ayyee gaaffitti aanu yeroo na biraa geessee jirti. Namni mugees jiraachuun mala sagantaa boruutti itti qophaa'a. Waliigallaa namni ammaan tana dhubees ni jira maashaallah arraan tana wal dorgommiin oowwituun tun takkaa fi takkatti haa dhaabbattu. Akkam jettan? Samsam garee waasaappiitii fi imoo fi waan biraatis hin qabnu. Gareen sagantaan laayivii feesbuukuma kanarratti oowwituu akkanatti isiniif dabartii jazaakumullahu khairal jazaa akkanatti caalaa jeetii yaata sababni barnoota laayivii dabru laayivii namni hordofuu qabu waan duraan waraabame dagachuu mala moobaayil keessan isin duraa guutuu mala kanaafuu tirfii yookaan faayidaa waasaappii fi garee irraa argannu meemoorii moobaayil guutuu qofa bu'a qabeessa son ta'e bu'a dhabeessa taatee jirti ammaan tana waasaappiin sagantaan laayivii tanaatu tolaa wanni biraallee naman dararuu asumarratti sagantaa hawwituu akka ammaa tana hordoftan inshaallah eegaa sagantaa boruu keessatti barbaachisaa taanaan yoo irra deebi'u ta'e waan biraa irra deebinaa barbaachisaa taanaan maal seennaa shaddaa seena yoo rabbi jee shaddaa maali akkamitti shaddaa goonaa shaddaa jechuun hiikkaan isaa maali barreeffama keessatti shaddaa maaltu bakka bu'aa
maal jechuudha sagantaa biroo keessa seenuu mala yoo barbaachisaan taane immoo sagantaa amma laalle kana faatu maali takkaa fi takka lamaa fi takkaa miti takkaa fi takka ani dadhabeetiin jira kaa eegaan reefuun tana guyyaa sagantaa dabarsuu eegale qooy anaaf naa rifattanii makiddaa lama yoo isin mo'anoo nama heddummeeffataniif quba qabdanii dhiirtinis nama naqattee jirti arraan tana walqixatti mi'ooyti walqixa mi'ooyti way maashaallah jazaakumullahu khairal jazaa eegaa sagantaa oowwituu gaaffii lamaan gaafadhee lameen kanarratti sagantaa oowwituu tan oowwisuu keessaniif jazaakumullahu khairal jazaa ni waasaappiin banaadhaa waasaappiin bilbiladhu gaaffii asirratti hawaasa yookaan warree sagantaa tan hordofu ni gargaarti jettee hayaaddu yoo ta'e sagalee ta'e isaanis haa dhaga'anii waasaappi irra bilbili ammoo yoo kan dhuunfaa taate kophaa bilbiluu dandeessaa booda kana alatti sagantaa dhaabuuf hin deeman kanaafuu sagantaa boruutti walitti deebina takkaa fi takkaa maashaallah isin lachuu dubartiin dhiiraaf dhiirtii dubartiidhaaf ililli erga takbiir saantun toote taatee jirti anis dadhabee giseen akka lallabe asumaaniin gacciisee rafa bututeemi rafeetumaan salaa azaanni subii ana kaasu diinoo ibraahim ayyee hujii manaa sukunaa laallee jirra kana booda shaddaa itti aansinee laalleetiin sagalee dheertuu fi gabaabduu sulaallee jirra shaddaa itti aansinee laalleetiin wulii hujii manaatii fi waan takka waan inni jaajee kan irraan fedhe yaadadhe alhamdulillah kitaaba aliifaa namni qabdan yoo jiraattan namni kitaaba aliifaa qabdan lakkoofsa takka takkanaa barreessaa kitaaba aliifaa namni qabdan kana booda hujii manaatu heddummaata hujii manaa tan dhuunfa daleeydanii jira tan garee daleeydanii jira kana booda shaddaa eega laallee booda hujii manaa tan dhuunfa daleeydanii jira tan gareen jaaramtanii daleeydanii jira akka maashaallah hujii manaa tan akka biyyaa daleeydanii jira warri Dubaay akka Dubaayitti warri Suudii akka Suudiitti dhiiraa fi dhalaanis walitti dubartiin hobatti dhiirti hobatti akka dhiiraatti hujii garee tan daleeydanii jira kitaaba irraan bulii ammaachi quraana qara'uudhaaf hujii garee daleeynaa maashaallah alhamdulillah makiddaa kamaal hin qabdu gaa mala laallagaa yoon qabaannes irraan deebi'a kana booda shaddaa gulaalle booda hujii manaa tan dhuunfan namuu dalagee dhuunfatti itti wal dorgomuu jira ammaas hujii manaa tan dhiirtii bikka takkatti garee jaartee daleeyduu jira dhalaanis garee jaartee itti wal dorgomanii jira itti aanee hujii manaa ammaas tan akkaataa biyyatti jiranitti warri Suudii jiru akka Suudiitti warri Kuweet jiru akka Kuweetti warri biyya alaa Ameerikaa jiru akka Ameerikaatti warri Kaanaadaa jiru akka Kaanaadaatti warri Suudaan jiru akka Suudaanitti warri Naayiroobii jiru Keeniyaa jiru akka Keeniyaatti warri biyya jiru soo jiraatee konnekshinii toleefi akka biyyaatti warri qabnes yaadni furmaataan dhabamuu abshiidhaan hordofa kanaachi hujii ajaa'ibaa jira kan eegas booda shaddaa eega laallee booda maddiis laalaati hujii manaa kanaa hojii maddiis laalaati bakka sii gugeenye eegas booda seera tajwiidaa guutuun laalla idgaam laalla iqlaab laalla ikhfaa laalla qooda isaanii hunda laalla isaan sadeen idgaam kunis haqootamu jira idgaam bigunnaa idgaam bigayri gunnaa jira hundaa'u hurfur qalqalaa cufa takka laallaa eegas booda
maal taatan tajwiida quraana akka rabbii biraa bu'ee dubbisuudhaaf qophooytanii jirtan maashaallah. Rabbi kana daran isin yaa laaffisu. Akkuma ilaanqaa irraatti rabbiin isin laaffisee isin galchetti kana boodaas laafaa jeetii yaata. Kana boodaas hedduu laafaa qalbiin na hordofnaan hujii manaataniin kanne sirriin na hordofnaan sirritti ammaachi sirriin na hordofnaan wilii maaltu asaana kitaaba suuraa akkanaa bani ayata akkanaa qaray dhuguun jee sirritti hurufaas bartanii jirtan sirriin naaf dubbisanii hello hello aye hello وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نجي الحمد لله فيا كبد. نجي الحمد لله جتوني واي كتاب علي فجأة حجاج الثاني يعني بنتي اللي تستاذ لكني كتابة كان بتين ترى جرو ما ست جلة ولين جلوان تفنت ميجا تويروني كرادنت وتاني جوال الراني كبجرو جوال الراكري ركو كوا. بريدا نمني جوال الراكبدن كتاب عريفة بريو إنترنت الرا داولو قرأ شو مدن ديسني بر قرأ تاني كتاب مرة وني كتاب عريفة خنوني نجيف وجي أما فكينياف فولا كنارا جتون كتاب عريفة الرا سجله إيرتو بكقبدو بربادا باس عيونجي sagalee dheertuu san kitaaba arifaa irraa qopheeffatanii barreessitanii gareedhaan imoorratti naaf ergitan warreen deebisee gareedhaan yoo ta'es dhuunfaas yoo ta'es akkasittiin isin ilaalee wal dorgommii sanii jechuufi jazakumullahu khairal jazaayyee ifaan saamma si galee ayyee naaf galeera laakiin garee yeroo omtan irra nagalcha amaana garee waasappii hin qabnu egaa horii garee yaaddan garee waasappiitii itti biraa qabnu akka uumuu eddanii imomo san boodarraan hima inshallah lakkoofsa kiyya kun wachiraan qabdanii furadha post isin gootee jiti fooziya tanaafu anu isiniifin hima akkatti jaaramtan gaafaan gaaffii gaafachuu deema amma fuldurumaan isin himi akkatti qopheeytaniif walii gallee ribaba ki amuri nuuf dheeradha inshallah amin walumaanuu rabbi nu haa dheereessu ayyisakallah assalam waalaikum salaam egaa onnachuun keessan kun sheekha isin godha sanbooda ogguu lafzii sirriin naa qaraatan ogguu lafzii akka tajwiidaatiin sirriin naa qaraatan maaltu itti aana maaliin itti isin yaansa hifzii itti aana waliigallee hifzii itti aana hanqa soddomman quraanaa affasdanitti anaan addan bayina inshaallah rabbi umurii waliin nu haa dheereessu waliigalli jirra soddomman quraanaa seeraan isin barsiisu kanaan sirriin naaf qaraatan inshaallah fuula dura yoo qalbiin na hordoftan inshaallah eega soddomman quraanaa ifii teessaniif fixan booda ani isiniif irran ba'u wanni silaa namaarra ba'an ammaan tanaan isinirra ba'u jira warra qalbiin na hordofe alhamdulillah na hordofu jirtan itti aanee wanni goonu quraana bikka akkanaa qaray ani isiniifin dhageeffadhaa yoo dogongora qabaatte bikka akkanaa waan akkanaa dogongortee bikka akkanaa waan akkanaa sirreeffadhuun isiniin ja'a eegas booda sirreeffachaa deemtanii soddomman juuzaa guwajji finne booda qara'uu taheessanii ani isinii dhageeffachaa osoon isiniif irran baan wanni silaa isiniirra ba'u seera isaa ammaan isiniirra ba'u jira isin booda immoo sirritti qaraatammoo hin qaraataniin isinii dhageessadhaa kana of sadarkaa tokkoffaatti juuza soddomman akkana waliin finne itti aanee sadarkaa maayyiitii fi haxumuraa hifziin oofna suuraa ikhlaasirraa ilaanqa baqaraatti ilaanqa faatiyaatti hifziin oofna hifzii saniin isinii dhageeffadhaa jazakumullahu khairal jazaa rabbii warra achiin waa godhu inshaallah ilaanqa xumuraatti umrii nu dheeressee walii wajjin nu haa jiraachisu warreen sagantaa tana jalqabarraa hin jirrees kan ammaan tana sagantaa seentanii jira jazakumullahu khairal jazaa sagantaa viidiyoo
peejii gaaddisa islaamaa gubbatti darsii harfii fi quraana jettu takkarraa ilaanqa 37 kana gabbuufadhaa sirriitti tartiibaan hordofaa waniin kana ja'uuf warri amma dura makaarija luuruuf harfiin bikkarraa baatu qubee harfii akkamitti akka baasnu san kaisin dabree jira jazakumullahu khairal jazaa hedduunaa galatoomaa waliifis sheer godhaa obboleeyyan keessan bikka tanarratti afeeraa asirratti afeeraa hello السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله. أيه كما غير سنة أستاذ. فيا الحمد لله كمت. والله فيا ربي فيا سنة كنا جزاك ربي سنة كفر. آمين. وان سرت نواتي تلنا وبرسي سايرتني. إن شاء الله آمين. برنون كيسن كون سرت دسنا يشور أما إذا فقرتني ربي جزاك سنة كفر ونمني قرتني. Hiri argadhaa fi malee yeroo fi tu'e nummaa nun barbaadu. Maashaallah dhugaa inaam. Barnoonni isin barsiisaa jirtan kun immoo akkuma yeroo afaan Oromoo barannu sanitti dhugaa mana barumsaa deemnu nam tokko dandeettii barreessuu yookaan dubbachuu hin danda'u jechuudha. Sirri naam. Har'a barnoonni kun yoo ka itti fufu taate namni waan beekne tokko quraana 30 qara'uu waan fi'uudhaan ofiifittiin amana jechuudha. Osoo xiqqoo isii baradhee jedhe. Maashaallah akkana laal qabxummaan inni irraa ka'ee tana maashaallah. Kanani jechuu barbaade afaan Oromoo keessatti seerota afaan Oromoo hin jiraniimi. Naam. Amma fakkeenyaaf jechuun barataan hunduu waliin qixxaawu. Barataan cimaan jira, jiddu galeessi jira, akkasuma immoo warroonni haalitillee hin dandeenye illee jira. Akaakuu sadiitti qoodaman isaan. Sirri naam. Nutillee akkasuma kalaqa rabbiitillee osoo taate rabbiin nama hundaa subhaanallah wal dabarsee uuma jechuudha. Naam sirri bifaanis akkaataanis dhaabbiidhaanis waa hundaanuu wal dabarsee uuma. Wallaan amma guyyaa baay'ee sheekeenyaaf ka gizee akkana kana gimmaashe yoo argadhe malee ka yeroo biraa hin argadhu jechuudha. Asirratti yeroo tokko yeroo dhaabbataa nu godha. Ayyee. Dhammata immoo barnoota kana hoggaa nuu kennitan akka ammareef jettan quraana qara'uuf nu fayyadutti akkuma seera afaan Oromoo sanitti dubbachiisaa addatti dubbifamaa addatti osoo ifaan bilisatti nu baaftanii nu barsiiftanii baay'ee nu fayyadaa isinii jechuu barbaade. Lammata immoo barnoota nuu kennitan kana fakkeenyaaf guyyaa tokko yoo barnoota nuu kennitan barnoota guyyaa tokkichisan nuu kennitan irraa akkuma reefii biyyaan jettan sanitti hojii manaa nuu kennitan. Abshir. Hojii manaa kenna san immoo dhuunfaa waasaappii godhatanii waasaappii san irratti akkamitti akka nami cimee hojjetu fakkeenyaaf akka garee sumayyootaaf bilaalota irratti amma fakkeenyaaf gaafii akkatti hojjetan san akkasumatti booda wanna kana irratti sirriitti namni cimaa yaada akkanaa kana qabaa isiniin jedha jazakallahu khayra rabbi isinii umurii isin haa dheeressu fayyaa isinii haa kennu. Amiin jazakallahu khayra jazaa ayyee taate. Okay inshallah jawaada jazakallahu khayra. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maashaallah yaada bareedaadha. Yaada akkaan bareedaati. Egaa qabxummaan takka guddoon waniin irraa ka'eefu akkuma qubee afaan Oromoo Ingiliffaa fi waan biraatis namni osoo mana barnootaatti irra namaan baane akka ifii barbaadutti yeroo barbaadetti ifii isaatiif barreessuu danda'ee dubbisuu danda'utti qabxummaan guddoon taniin irraa ka'e qabxii tanarraa irraa ka'e inshaallah kana obboleessi keenyas dabalata yaaduma kiyya kana godhee ayyee inshaallah wanni goonu gaaffii fi garee hajennu kana inshaallah ammaan tana garees bakka dirqamaa waasaap irratti barnootaan barsiisu laayivii feesbuukuma irratti hin barsiisa kana walii galla barnoota guyya tokkoon hin barsiisa amma akka yaadni kanametti duraanis yaada kana niin qaba barnoota niin barsiisa eegaan barsiisa booda gareen jaarree goona inshaallah umar rakkoon qabu waasaap irrattis yoo ta'e ni goona garuu darsiin kannu barnoota ogguun kannu feesbuukuma irratti laayivii barsiisa yoo ka dandeemu ta'e yuutub gaaddisa islaamaa irraa achirraa gabbuusatanii achirrattis sheer walii godhuu dandeessanii inshaallah boruu ni mari'anna darsii booda kan biraa yeroo dhaabbataa nu godhaa jee yeroon dhaabbataadha galgala akka lakkoofsa sa'aa biyya teenyaa halkan irraa sa'aa 4 akka jennuunitti ilaa halkan irraa sa'aa 5 sa'aa takkiisan qabna duraan sa'aa 4 cinaa ka jennuuniin godhee amma immoo sa'aa 4 gad deebisuun qaba yeroo gabbuutuun qaba anilleen sa'aa
kudha lamarraa eegalee ilaanqaa halkan irraa sa'a 5 gizee lallabee haanis ummataaf laayifii idiit godhaatiin dabarsaa namoonni biraatiin gizee ta'an ifii xiyyaafuu idiitiif godhaatiin istuudiyoo keessa naqee ifii xiyyaaf dabarsa. Darsiin huruufaatun waan idiitiirra akka inni kun irra caalaa ta'eef jecha idiitii istuudiyoo keessa kaayee godhuun danda'a garuu akkanatti barreeffamaan barreessee yooniin maarkaraan barreessee isin barreessee wayyaa jeeti. Kanaafuu ilaanqaa sa'a tana boodaas ni bututa. Lallabee kana booda achi dabree Usmaa'il Alishoo isin duraa gaggabaha. Isin duraa waan ta'u ayyee kanaafuu lakkoofsa kiyya waliif kannaa qabadha. Garees yoo jaartan garee warri jaartanis inshaallah akkaataa itti jaartan yoo jiraate boruu irratti haasa'u yoo rabbi fedhe waliigallaa obboleeyyan kiyya. Kanaafuu gareen jaaruun dirqama eega ta'e dirqama wal dorgommii eega jenne inshaallah ammoo sagantaan hin dabarsu sagantaan darsii hurufaatan hin dabarsu laayivii feesbuukuma irratti walii dabarsina waliigallaa waliigallee egaa walumaanuu rabbiin ilaanqa xumuraan nu haa jiraachisu. Kana booda dubbiin edarraa eegaltiin jee qaraatiin teenya wal dorgommii edaa irratti sagalee dubbachiiftuu fataa a e i o qubee afaan oromoo sadeen laallee qabxiin takka barbaachistuun sanii taarraas dheertuu laallee barbaachistuudha. Boru yoo barbaachisaa ta'e shaddaan fida yoo barbaachisaan taane immoo hin fidu. Maaliif waan irra deebi'uu qabaatu yoo jiraate ammoo dirqama akka yaada kiyyaatti shaddaa fiduun dirqama. Shaddaa eega ilaalle booda boru shaddaa eega ilaalle booda waan biraa tan barreeffama hujii garee isiniif kennuudhaaf waan takka taa'umsa qubee barreeffama keessatti bocasii ilaaluun dirqama ta'a. Shaddaa boodaan barreeffama quraana keessatti afaaf kitaabaan bitadee dhufa. Quraana keessatti ayyee quraana keessatti ayyee. Halo, assalamu alaikum. Halo. Assalamu alaikum. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Nagiyaa. Kam jirtu nagumaa? Fayyaa alhamdulillah na jalaa wadda kaadhiyoo tanaa siin dhabee bar si sokeetiin si dhabe. Ajaa'iba maallee hojiin biyya ambaa kun akkuma nama godhaami waa. Akkasii bar wallahi rabbi waa hundaa isinii alaaffisu gaa. Akkanatti hojiin isinii jabaatu. Amiin inshaallah. Wallahi jecha rabbii barannaa jettanii if qabdanii ilaa sa'aa tana taa'uun keessa wallahi jazaakumullahu khairal jazaa. Rabbi waa hunda isinii alaaffisu abshir. Ayyee. Amiin inshaallah. Bareeda rabbiin isirraa illee hajaaratu khayra wata rabbiin umrii isin dheeressee waan hojjattan kana nama deebi anaaf hojjatte rabbi jedhuun isin haa godhu. Amiin amiin. Amiin. Nama eegasi addunyaa karaa eegasi milkaa'ee rabbiin dalagaa isaa irraa qeebalu rabbi isin haa taasisu. Amiin walumaanuu. Ajedhaan amma waa'ee kitaabaa dubbattanii jirtani. Kitaaba san bifa isaatiin maxxansaa abbaan barbaade yoo danda'ameetiin jedhe kallattiidha achirraa laalee hubatee argatee danda'u bitachuu dadhabu deebiiti karaa itti argatu deebi furmaata godhuudha jedha. Ayyee. Yoo san ta'in waatiin bifa daawunloodii godhatee eegasi garasiin seenaa ba'aa gaafii deebisutti mijaa'uu fi kitaaba yoo biraa qabaate akka fedhetti kitaaba irraa laalee deebisuu danda'a waa isin gaafattan waan ta'eef. Sirrii. Kitaaba kana yoo danda'ame eegasi yeroo gabaabaa keessatti maxxansaa fi namoonni hunduu achirraa laalanii bifa isaatii hordofanii akka bitatan ka jedhu yaadni kiyya. Mee kitaabni alifaanii jiraachuudha mee mala dhoyinaa fi yookaan intarneetii irra jiraatu ta'e irra guddaa hojii garee kan hojii laayivii osoo hin ta'in xiyyeeffannaatti kanninu hojii manaati. Hojii manaa waan ta'e jecha walirraa hirkisachuus ni danda'anii warreen akkaataa itti intarneet keessaa daawuloo godhatan laaleetiin himaa achirraa daawuloo godhatanii akka itti ilaalan yoo rabbijee nin garsiisaa uumaa rakkoon qabu tasanii. Yoo ammoo footoo isaa baasuun dirqama taates akka yoo kan dhabame footoo isaa kaasee akkaan peejii gaaddisa islaama irra baasutti lakkoofsaaniin baasaa waan san gabbuusatanii kaayachuu wanta keessa godhachuu ni danda'an inshaallah malan ilaallaaf san.
akkas inshallah rabbi khairaa godhu bareeda namoonni gariin beektanii eegasii kammaan barumsa kana hordofaaru keessa akkamitti dawloodii godhannaa ka jedhullee gaafii achi keessa gaafatameeru hin jira haa ta'u malee bifa isaatiin yoo beekan kallattiidhaan barreeffatanii buufachuu hin danda'an kanaafuu rabbi khairaa godhu akkasitti itti xiyyeeffadha jechuu barbaadeet. Abshir taate yaada bareedaadha. Yaada gaarii. Ayyeka salaama. Yoo asirra dheeranne namoonni waan biroo jedhanii nagaatti dhaamanne waan ta'eef bakka salaama nagaan turaa booda yoo naamija isinii bilbila. Ayyee taate jazakallahu khairan jaza. Ayyee salaamu alaikum. Akkasii dubbiin akkaan amma jee kana kanaafuu xiyyeeffannaa naa hojii jiraannaan Hanaan Ahmad ni jiraami egaa akkaataa isaa lakkoofsaas walii barreessaa lakkoofsa qiyyaas barreessaa oliif asirratti koomentii irratti lakkoofsa barreessu jiranii kanaafuu wanni inni isinii dhaamu itti aansee dirqama kitaaba quraanaa irraa kitaaba quraanaa kuni kitaaba quraanaatiin baasu jira fakkeenyaaf suuraa takka yoo banne suuruma fedhe yoo ta'e suuruma fedhe takka yoo banne suuruma fedhe takka yoo banne affii gama siin garagalcha quraana ni gartan barreeffama quraanaa ni gartan wanti tun alii fi tun immoo haadha tuni maali akkamitti teessi barreeffama keessatti kaaf akkamitti beekna kaaf gosatti beeknu jira amma kunis kaafi barreeffama keessatti waan nama dhibu hedduu jira akkasumatti kunilleen aayinii barreeffama keessatti waan adda addaa kana nama dhibuu jira kunis harfi barreeffama quraanaa keessatti wal fakkaatu jira harfi barreeffama arifaa keessatti wal fakkaatu jira akkamitti adda baafanna bocasii akkamitti beeknee adda baafanna kajaa'us ni ilaalla eegas booda umaa rakkoon takka jirtu wilii qaceelloo dhukkeerraa kaastan inshallah assalaamu alaikum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ayyee akkam jette نجاة أستاذ فوزيان. ayyee fooziyaa قرآن من عندي جرا داولة دكتور قرآن فكيتا واتساب تسينير كاكا إني بجرتي أسمان موت وانتي نور بعد واتساب قرآن كارون فينو هجي مناتي في assignment في غير هجي غير كنا يوتي كذي أستاذ واتساب قرآن باينا مانغل. imba intau قرآن كده كارون سافر كارون فينو يعني ديزي هجي دريتي في هجي مناتي في assignment في هاي وقت استعمال قرآن واتساب رنا مانغل لي ما يروي يا أستاذ. sirriidha anis barakkiniin jee quraana hogguu qaraatan sagalee teeysanii waraabbiin fedhu hogguun bikkatana qaraa akkana godhaa jee sagalee teeysanii fedhu waasaappiis ta'ee imoon barreeffama qofaan isin irraa barbaada walii gallaa akkasii kanaafuu barreeffama bikkatana akkana je'ee barreeffama qofaan waasaappiis ta'ee imoodhaan gareedhaan oguu wal dorgommii godhu dhuunfattis ta'e sanbichaan isinirraa barbaada. Kaan ala darsii barnootaan barsiisu laayivii feesbuuk irratti hin barsiisa. Waliigallee sagalee teessaniin oguu akka qaraatan ogguun barbaade sagalee teessaniin imoo irratti hin barbaada. Waraabbii osoo hin ta'in laayiviidhaan barbaada. Waliigallaa namni kun sirrii baratee fi hin baranne waniin hin beekun laayivii irraa dhageeffadhee laayiviin irraa dhageeffachuudhaan. Waliigallee akka nama daree mana barnootaa daree keessa jirutti. Ayyee jazaakillaa hedduu. Ayyee jazaakumullahu khairal jazaa. Naa jabaadhaa ilmaan kiyya. Abshir hedduu naa jabaadhaa. Hamilee ajaa'ibaan naa kan nu jirtanii anis hamilee ajaa'ibaatiin isinii kan. Waliigallee. Ayyee maal naa ergan. Audio rikkardii qofaan fedha.
ayyee akkasii obboleeyyan kiyyaa amma isaan na bira kuttee jirti daqiiqaa 30 fi meeqaa nyaadhee jazaakumullahu khairal jazaa arraaf akkanaan jennaa eegaa wanni takka tanirra deebi'ee isin hubachiisu kitaaba san haqabuu ni qabdanii kan hin qabne seer waliif gootawu yoo footoo ta'e haan mala lamada anaa dhawaa inshaallah birurraa eegalee mala isiniif ilaalaa kan hin qabneef fattiyaanuu qabxiin itti aantu lakkoofsa kiyyaa asirratti ol baasaa waliif baasaa qabadhaa lakkoofsa kiyya namni hin qabne lakkoofsa kiyya qabadhaa komeenti irratti waliif ol barreessaa kan biraa barreeffama hujii garee yookaan hujii maal jennee isinii kennuudhaaf akkaataa taa'umsaa barreeffama qubeelee arabaa kitaaba quraanaa keessatti argamtu sanis isiniif himaa shaddaa eegalaalle booda eega shaddaa boru inshaallah yoo rabbi jee boru rabbiin nu mijeessee shaddaa seera shaddaa laalle booda eega seera shaddaa laalle booda wanni goonu akkaataa boca barreeffama qubee 28 adda babaasnee laalle eegas booda karaa maaltutti aana tajwiida bal'inaan keessa seena ayyee arraaf akkana eegan jee anis bututeetiin jira nagayaan naaf jiraadha ilaan qabaruu rabbii nagayaa waliin nu deebisu sagantaarra qophaa'an eegaa wulii warreen tarsiin duratti dabarte warreen sagantaan duratti dabarte wulii irra deebi'uun yeroo teenya qusachuudhaaf irra deebi'uun hin jirtu viidiyoo waan taa'u jecha viidiyoo sheer godhatanii akkasitti hordoftanii jazaakumullahu khairal jazaa nagayaan naaf jiraadha wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh